jaaladhu jeelleen hin qabu biyyin akkasitti jira. Ani dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaan jaalladha haala jechuudha. Ergan biyya tana dhufeen bakka wanti jedhe wallahi Oromiyaan jaalladhan wallahi osoo naa danda'ame biyya tiyya akka Oromiyaan yaa bara akka sammuu Oromoo kutti. Akkas gaarii sila garuu anu gaafii biyya. Biyya taatee biyyummaa Itoophiyaa jigaas bayi. Biyya namoonni atiin kun biltsiginnaa taatee isa dhiifama garuu. Ay biltsiginnaa ta'uun barra amantii jirre kun biltsiginnaa sirna hoggansa homaati miti. Garuu amma keenya biyya wasi jaa galamsa hin jaaladha si jechuun danda'a. Biyya addunyaarraa biyya ati jaallattu Itoophiyaadhaa jechuun maashaallah. Oromiyaan biyya jaalattees. Aboo bicha maal biyya haa taatu Itoophiyaadha biyyi tun. Akkama lammeessaan biyya jirtu kanatti. Eessa Kaayirootti moo? Oromiyaa. Ijoollee lammii Itoophiyaatti lammii Oromiyaatti. Akkasii urgeeti. Lammeessaati. Lammii Itoophiyaatti. Oromoo tan akka uummanni ishii godhe Itoophiyaatti. Itoophiyaan tunu Oromiyaadha. Namni maanguddoo falmata waan sumuni shiligi falmata kan gaddeenta. Gizee namni maanguddoo addunyaa falmata namni. Dhaggeeffadhu akkasii miti. Afaan Amaariffaatiin Itoophiyaa jechuudha. Afaan Oromootiin immoo Oromiyaa jedhama. Sanifuu Oromiyaan paaspoortii hin qabdi hin qabdee afaan Amaariffaatiin jira malee hin qabdi paaspoortii. Allamummaan kiyyaa. Lammummaa kee cirrooti. Homaa qabu. Astagfirullah. Sima namni duraan googiliin footoo kanatti tolchee waan jallatti qoota. Sanin baanu godhan kan hin baanu biyya. Itoophiyaan tunuuta Oromooti bar Oromoodha. Biyya guutuuta na maaliif isin diddan? Itoophiyaan afaan Amaariffaatiin dubbachuu jirte Oromeessi haa Oromeessi. Itoophiyaayyee? Biyya Oromeessi. Itoophiyaayyeedha. Oromeessi jedhe. Ya Rabbi xiyyoommata abos. Zamaanu. Na ooliste wallahi. Oromeessi jenne. Haya. Aboo Rabbi sodaadhu hafnu goote yoom dhaabda? Maaki maaliif tijjaara ta'uu feetaati? Wallahi alazim wallahi wabillahi tokkoffaa yatiima gargaaru namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaruun barbaadu. Wallahi masgida ijaaruu barbaadu. Biidoo kana barbaada. Wallahi azim. Biidoo kana barbaada ilaalcha namaati. Man leenjiru maaki irraa fudhatanii leenjoyina. Anis hayyoon tiyya karoora kiyya. Nama miskiina gargaaruu bira kutee silaan qabaadhe waan hin qabu guututti. Hinaa ta'e wallahi nan gocha. Yatiimaa yoo ta'e. Digalee kanuma hayyoon tiyya guddaanii. Ada febbaa kiyya faamilii tiyya irraa gammachiisnaa nan. Wanni hin qabu guutuu yoo isaaniitti nan gocha. Haya. Abbootii qabeenya miskiina gargaaran akka Oromootti isin fakkeenya godhatan eenyu? Namni isin jajjan. Yaadataa. Ammas. Shimallis Abdiisaa. Gaaranis Eenyu maqaan isaa beekamu? Junaidi. Guutoo. Maal? Zamanu. Maali? Ati argatee jiru. Kanneen baxaraana. Raalis makiina raalis baxaraana. Ati argatee jiru. Geeffadhu. Akkuma yaadataa Junaidi jeetti akkasumatti zammaanoo obsaa maamali namni qabeenya qofaanii nama tokko nama gargaarsu qabeenyaan maakii yeroo asli hundi isaanii maaliif namni nama gargaarsisu guutuun
abbaa qabeenyaa jennaan maaliif gurra bira hawaasa bira gurra qabaatu nu wanta mubaarak musammallee naa wajji qabi maaliif hojjete waan qabu nama gargaaru waan hin qabuun si gargaaru